Yeroo ammaa kana miini mana keessaa dachaadhaan baay'ee tokko gatiin isaa gadi bu'eetiin jira. Akkasumallee namoonni gaafii na gaafattanii mi'a mana keessaa mi'a xixiqqaa bitannee sibira yoo alkeewwannee bootaa qabdaa namoonni naan jettanii eejenii mi'a biifeef ta'u mi'a xixiqqaa waan akka barmeelaa hin ta'in malee mi'a xixiqqaa isinii bitee of bira isinii kaa'uu hin danda'amma isin galtanitti isiniin jedha. Akkasumallee baay'een keessan egaa TikTok irras haa ta'u YouTube irras haa ta'u meeshaa namni maxxansu ilaaltanii meeshaa gatii qaalii ilaaltanii sammuu keessan baay'ee tokko of ugguraa yookiin of dhukkubsaa ooltu. Innis egaa mucayyoo tokkotu istoofinii 10,000 istoofii 10,000 isa bal'aa abbaa lamaa sanaa istoofii qarshii 10,000 naan jedhanii istoofii sana malee Itoophiyaa keessa istoofiin biraa hin jiru kan naan jette irratti dhugaa dubbachuudhaaf akkasumas sammuu keessan of cannaqxu. Istoofii asirratti kun viidiyoo kana keessatti argitan kun gurraachi abbaa lamaa kun ofii kootiif kan mana koo keessatti itti fayyadamaa jirudha. Garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf innaa sana gatii xiqqaadhaan illee bitee haa ta'u malee humni isaallee isa addaati. Istoofii ajaa'ibaati jechuudha. Wanna bishaan irratti gannam'ee wanti ta'e irratti gannam'ee wannuma tokko waan bareedaadhaan isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf. Istoofii 10,000 sanaa bara darbee istoofii isa guddaa sanaadha jechuudha. Inni 10,000 isa iyyuu bara darbee ani chaanaalii namaa irratti arge. Haa ta'u malee istoofii sanaa warri bitatu bareedumaaf yeroo tokkotti hojjetu malee istoofii sana yeroo hundayyuu ittiin hojjetan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu immoo harka caalatti Itoophiyaa keessatti mana namoota hundaatti istoofii ati argitu istoofii gurraacha kana amma kan kiyya isiniin jedhee kanaadha jechuudha. Kanuma viidiyoo kana keessa jiru. Inni lammaffaan immoo kunoo eelee bukkee istoofiin jiru kuni isaanis abbaa 4 fi abbaa 2 jiru. Baay'inaan mana maatii guddaa fa'aatti kan argitanii istoofii kanaadha jechuudha. Istoofii abbaa 4 kanaa fi abbaan tokkollee jira jechuudha. Abbaan tokkollee jira. Abbaan tokkollee dizaayinii lamaan gosa kan kootisa gurraacha fi gosoota kunoo eelee bukkee jiran kanaadha. Haa ta'u egaa akkasumaan sammuu keessan of hin dhiphisinaan isiniin jedha. Istoofiin gosti kan kootii dura yeroo bonaa jechuudha gatiin isaa 2,000 fi aga 2,500 deemitiin ture jechuudha. Yeroo bonaa yeroo iqaa namoonni baay'ee bibbitan shamarran yeroo eeruman fa'aa bonagaa baay'ee tokko waddada naannoo ji'a salgaffaa jechuudha. Amma garuu gatiin isaa istoofiin suni inni gurraachi gosii kan kooti aga 2,000tti gadi bu'eetiin jira jechuudha. 500 guutuu irra citee isiniin jedha. Bonaa fi gannammoo meeshaan tokko miti. Inni kan biraa waan ajaa'ibaa jechuudha. Maashina shunkurtaa kana maashina shunkurtaa jedhu malee wanni inni hin daanne hin jiru. Raafuu foon wannumti inni hin daanne hin jiru isiniin jedha. Yeroo darbee aga qarshii 8,000 fi 500 aga qarshii 9,000tti deemee ture jechuudha. Haa ta'u malee amma gatiin isaa baay'ee tokko qannaseetiin jira innis. Egaa yeroo baay'ee waanuma shunkurtii qofa daaku nutti fakkaata. Shunkurtii qofa osoo hin taane foon illee ni daaka. Wanna isinitti daaktan daaka jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee meeshaa yeroo bitattanii meeshaa namni tokko kan 10,000 jedhee yoo gadi isinii lakkise meeshaadhuma sana qofatu Itoophiyaa jira. Akka gatii gadi qannasullee hin jiru jettanii sammuu keessan baay'ee of hin cinqina. Yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu yeroo kana jechuudha ganna kana qarshii 60,000, 70,000, 50,000 meeshaa mana keessaa guutuu dhugaa hin bitattu jedheetan yaada haala yeroo ammaa gatiin meeshaaleetti jiruun jechuudha. Maashinumti shunkurtii kuni qarshii akkuma isiniin jedhe aga qarshii 9,000tti deemee ture bona. Amma garuu baay'ee tokko gadi bu'eetiin jira isiniin jedha. Kanaaf egaa wantoota namoonni YouTube irratti gallakkisanii yoo humna qabaattanii marrakkoo qabastoofii kan 20,000 illee yoo bitattan ila akkaataa humna keessanii fakkaata maallaqa keessanitti immoo hundooftanii wantoota buruna barbaachisaa yoon galee dhabuu hin qabu jettan takka akka humna keessaniitti yoo bitattan marrakkoo qabamaaf sammuu keessanuuf cannaqxu isiniin jedha. Egaa baay'een keessan shiinii bunaa irrattis gaafii na gaafattu. Shiinii bunaas ta'ee istoofis ta'ee eelee biddeenas ta'ee maashina shunkurtaas ta'ee akka humna keessaniitti jechuudha. Amma fakkeenyaaf shiinii bunaa
gatiin isaa inni qaaliin agaa qarshii 4,500 jira jechuudha. Shiinii bunaa jechuudha. Oriijinaal isaa yoo baqa bareen isaa kan 1,000 immoo jira. Maaliifini kalarii maxxarattanii shiiniidhuma bunaati bunumatti itti dhugama waan ta'eef yoo bitattan maal rakkoo qabaa. Maaf sammuu keessanuuf jannaqxoo humna keessanii holmaa deemtuu kan jedhuuf isiniin jedhee baay'een keessanii dhiphattanii kumni dhibbinan ga'u kumni dhibbi lamanan ga'u jettu keessan dhuftanii kumni dhibbi lama baay'eedha jechuudha. Kumni dhibbi lama baay'eedha. Meeshaa mana keessaa meeshaa akkana xixiqqaa shiinii erkabootii wantoota akkanaatiif maallaqa xiqqooti singaa keessattuu yeroo ammaa kana kun amma shiinii asitti argitan kana shiiniin kuni gosa 4 jechuudha. Gosti arfanuu kuni yeroo darbee mucayyoo ambootii kanan bitee qarshii 4,400 bitame jechuudha. Kan kanaa gadis immoo jira. Kan kanaa gadi gaafan isiniin jedhu kan qarshii 950 jira, kan 500 jira, kan 1,000 jira. Egaa isin yeroo meeshaa ajajattanii fakkeenyaaf shiinii bunaa kan qarshii 900 kan qarshii 800 kan qarshii 1,000 naabiti yoo namaan jettan haala isin nama ajajjattaniin namni illee isinii bita waan ta'eef sammuu keessan of hin cannaqinaa. Miidiyaa irraa meeshaa kana qaalii kana ilaaltanii sammuu of hin dhukkubsinaa.